sheekootiin biyya jirtan maskiiduma inni salaatee usin irraa hafuutti salaatina najisa Muhammad horiidha Muhammad qotiyyoodha Muhammad jaahila Muhammad kaafira Muhammad لا حول ولا قوة إلا بالله ما لرمنا كان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين حرّا وان قباب دوهي اسني بدبجو بربادتي كبجمتوتا في جالتمتوتا channelي إفا برو أقسم ممو كبجمتوتا في جالتمتوتا خردفتوتا أمنتي إسلام بكجرتنتي نجاها في رحمن إسن الرهاجرات جيتا يرو أما كان وانتوتا سلا أجندات هي الدنيا إرّا ديواجرو كلين ديواجرو keessaahu ijoollee Oromoo keessaahu ijoollee Islaamatiin kan yeroo ammaa ajandaa guddaa tahee dubbatamaa jiru. Isarraa waan gabaabduu isiniif dubbachuu barbaadeeti. Waan Rabbiin kiyyaa laaffise. Callisurraa dubbatu wayya waan jedheef yoo nama tokko biratti gorsa tahee kan fudhatamu ta'e. Kanaaf duraan dursee moo warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatanii jirtan subscribe, like, share gochuu moo hin irraanfatina akka nama hunda bira ga'u. Nama Rabbiin isaaf gorsa taha jedheef gorsa tahuu danda'a. nama yaadee madaalee fi fudhatama qabaachuu danda'a. Kanaaf dirqamni nurra jiru nama waa khairii ni geessa jedhee yaadetti isarra ka jiru geessudha. Garuu moo kan fudhatuu danda'u kan nama fudhachiisus Rabbi, kan fudhatuu danda'u kan madaalu Abbaadha. Kanaaf waan Rabbiin na laaffiseen isin biraan gahuu barbaadeeti. Suni maali jennaan ajandama yeroo ammatti jiramu kan waan dubbatamu argaa jirtan, waan jedhamu argaa jirtan, waan afaan namaa hin jenne waliin jedhaa jiran, waan silaa namni waliin jechuun hin malle namaan jedhaa jiran. Kanaaf dubbachuu yoo khairii qabaate dubbachuudhaaf رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكنا جدا نمنتك فليقول خيرا أو ليصمت نمنتك يود بتشو إلى خيري هادبته يمكن حاجات يسوجنا كناف خير إيه دبتشو لا يالي ماله وان كان يو خير إنتهين على ماله دبتشو هم برباجس يرو أما كان كيه تدبين أما توني هدونا مديب نمتشته مرات لا أكنا جدا دبتشو لا مستري إيسو لا شجري لا جدا يو دبته rakkoo yoo cal'ise moo dubbiin nama cal'isiisu. Kanaaf dubbitu nama cal'isiisuuf dubbadhe malee ani sooshaal miidiyaa kanaafis haarawa. Garuu moo haarawa ta'uu kiyya namaaf haarawaa miti, dubbiifis haarawaa miti. Dubbachuu waan irraa dirqama ta'eef waan argee yoo khairii qabaatee jedhe dubbachuudhaaf yaalee isin bira dhufe jechuudha. Kanaaf waa'ee yeroo amma dubbatamu kana keessatti ilmi namaa yeroo wasattaruun dhabamee wasaaxiluun qofti hojii ta'e xiqqas tahee guddaa beekas tahee wallaalan yeroo walgorsuun dhiifamee arrabni furmaata ta'e ibalu rakkoo kana qabdaa rakkoo kanarraa deebii jedhamee keessan osoo hin gorfamin ol bahee arraba walii gumaachuu fi sadarkaa walii gadi buusuu fi rakkoo inni qabuu fi eebii inni qabu wal jala barbaadanii wal himuu qofa ta'e yeroo wal kabajuun dhabamee wal xiqqeessuun furmaata ta'e yeroo xiqqaan guddaa xiqqeessee wanti wallaalan dubbatu beekumsa fakkaatee kan dhageeffatullee osoo hin madaalin akka yaada sirriitti fudhatee itti fayyadamaa jirudha. Yeroo baay'ee ajandaan dubbatamu hundi isaa ajandaa madaala hin qabne amantii islaamatiin wal hin galle yeroo biizinasa barbaaduu fi waan dubbatan barbaaduu qofa ta'e yeroo namoota hedduuf dubbiin haraaraa ta'e yoo ajandaan tokko hin argamin halkaniif guyyaa maal dubbannu maal ajandaa goonu jedhanii akka nyaataaf dhugaatitti barbaadanii eegan yeroo akkasiisan keessa jira. Amantaa keenya bakka guddaa dhabnee fi bakka dhabnee fi madaala dhabnee fi waan hin taane hordofaa jira. Yeroo laayifii ajandaa nama kuma diidama nama kuma kudha wayiin seenan yeroo daawwaa moo ustaadonni keenya qaqqaalii fi gaariin fakkeenya akka ibsaa fi raayyaa ustaadonni hedduun isaanii akka she'amiin ibroo liivii seenanii isaan daawwaa godhan namni 2,300 qofti seenee hordofu. Yeroo waa'ee quraana rabbii kalaama rabbii dubbatan waa'ee jiruu fi jireenya isa uumaa dachii fi samii isa qorannoo hunda taasisee murteessee jedhe waa'ee quraana irraa dubbatamu namni hordofu nama 2,300. Garuu moo ajandaa takka yeroo dubbatamu namoota 10,000 wayii lakkaa'amanii fi 20,000 lakkaa'antu seenee hordofu. Yeroo ammaa kana yoo laallee madaallu maal keessa jirra of haalaallume. Kanaaf kanarraa dubbatu osoo hin ta'in itti ajandaa yeroo ammatti jiramu kana keessa dubbatu barbaadeeti.
ajandaa yeroo ammatti jedhamu kana keessa ajandaa waa'ee Muhammad Bayaanii fi Booniyee jedhanii hafarsaa turan kana qofaa miti tabirallee dabalamtee jirti. Kuni Muhammad Bayaan akka gorsa tokkootitti yoo kasitti himu ta'u ati nama diinaa rabbii barate nama diinaa kana keessatti illee yeroo dheeraa dabarte nama diinaa kana keessatti illee dadhabe nama moo diinaa kanallee barsiisaa jiru nama yeroodhaa yerootti hadiisa fi quraanni waan inni jedhu arga dubbisu ilaalu madaalu maaliif quraana fi hadiisaan gorfamuu dadhabde maaliif of laaltee of arguu dadhabde maaliif of gorsuu dadhabde maaliif ofitti himuu dadhabde maaliif of laaluu dadhabde kanamni sitti meemuu maaliif sii galuu dide hayyee ofitti himuun eegataa'uu dide kanamni sitti himaa ture maaliif sii ifuu dide maaliif bara baraan homa kan kee ajandaa godhatanii namni ol bahee lafa dhiita atoo maaliif yeroo hundaa sooshaal miidiyaa irratti baatee imimmaan bootta akka nama tokkootti yaaddu akka nama tokkootti sin dabbaru maqaa ulamaa'ii balleessitee barbaaddu ulamaa'ii arrabsitee uf beekaa gootee nama xiqqeessuudhaaf yaaltee jaalala jettee jaalalli akkanaa maa inni jaalala fokkattu waan akkanaa kana seentee maaliif akkas taata kana qofa osoo hin ta'initti warroonni immoo Muhammad Bayaan arrabsitan kinoo akka amma gurra keenan dhagaa jirru kanatti qotiyyoo maaliyyoo maali yoo gorsitan yoo gorsa dide hoo yoo dhiistan maal tahaa yoo calliftan maal tahaa nama arrabsuun maaliif barbaachisa shari'aa keessatti nama arrabsuun hin jiru dandeettu gorsuudha amantii islaamaa keessatti namni tokko marra amin kun munkaran falyughayyir biyadihi namni tokko akka shari'aan jedhutti munkara tokko hamtuu tokko yoo ka argu ta'e harka ofiitiin deebisuudha jedha akkasuma fa illam yastati yoo hin dandahin fa bilisaanihi arraba ofiitiin dubbachuudha yoo moo arrabaanillee hin dandayinne tahee cal'isuudha jedhan garuu cal'isuun ad'aful iimaan irra laafaa iimaanaati jechuudha. Kanaaf Muhammad Bayaan kana yoo dandeette gorsu yoo dadhabde cal'isu malee maaliif waan kayrii hin tahin dubbattee waan fakkeenya hin qabne dubbattee nama arrabsuuf maaliif barbaachisa kun dhaamsa yoo ta'u warroota sooshaal miidiyaa hedduu fayyadamtaniif ijoolleen islaamaa waan dubbatamu kana keessatti madaalan haa dubbatamu warroonni waa hordoftanillee waan kun ajandaa ta'ee hordofuu qofa osoo hin tahinitti noonni dubbatame kun waan kayrii qabu moo waan kayrii hin qabne jettanii yoo madaaltanii ilaaltan baay'ee barbaachisaadha yookiin hundatti harka dha'uuni rabbi biratti illee nama biratti illee nu salphisa kanaaf hamma danda'ametti sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti wal ol baasuuf hin muddamina wasaaxiliif hin muddamina wasattara man satara musliman satara allahu lahu yawmal qiyaama nama sattare rabbiin guyyaa qiyaamaa isa sattara kanaaf wasattaruun baay'ee barbaachisaadha akka ajandaa godhatanii ajandaa kanarratti wasaaxiluuf yoo arrabsuun haa dhaabbatu amantii islaamaa bakka guddaa haa qabaannu fi waan guddaa nutti kennamee jira waan guddaa nutti kenname kana quraana rabbii kana bakka haa qabaannu fi kalee akka hin taanetti nu biraan gahan nuti immoo har'a ajandaa godhannee waa'ee amantii dhiifnee waa'ee fedhii kennaa haasa'aatiin jira ijoolleen islaamaa of gorsaa jechuun dhaamsa kooti tanuma isiniif dhaamuudhaaf yoo ta'e gorsa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.